caffee mootummaa naannoo Oromiyaa labsii baasee labsii sanaanis uummanni naannoo keenyaa kaabaa kibbatti baadiyyaatti xiqqaa guddaan hundumtuu yeroo qabu beekumsa qabu dandeettii qabu mallaqa qabu walitti qindeessee misooma naannoo isaa akka ariifachiisuu fi rakkoo uummata isaa akka hiikuuf irratti xiyyeeffatamee akka hojjetamu murteessee jira. Dhimmoonni ajjeese sharaa jalan ciisa amma sammaa kan dhugaa waaqa sharaa jalan ciisa sin agarsiisuu hin danda'an sharaa jalan ciisa sharaa tokkoon tokko sin agarsiisuu hin danda'an waaqayyoo siniif galata guddaa argadhaa jiraadhaa jireenya guddaa rabbi siniif jijjiiru rakkoo dhimmoo dursa du'aa keessaa caccabaa keessaa na baasa. Beeluu keessaa na baasaa jira mootummaan kun waggaa dheeraan jammaree na bireeran waan manilaa uummata waan ani gadduun qabu waan edda mootummaa koo qabadde har'a immoo nan gammada. Gammachuu guddaan nutti dhaga'amaa jira. Gammachuu guddaa gammachuu amma hin jedhamne nutti dhaga'amaa jira. Mootummaan keenya kana yaadee harka qalleeyyoota amma kana jedhee kana yaadeetti dadhabee baay'ata kan nu gadhiisuu isaatiif gammachuu amma hin jedhamne nutti dhaga'amaa jira. Kanaan dura rakkachaan ture arrammoo kunoo baay'ee gargaaramaa jira.